Asabaleo, Buramaleo, Buramaleo, Asabaleo, Buramaleo, Buramaleo, Karamani Bangadaisa, Nakangel Masajid Jibisa, Taisena Sababaresa, Taisena Sababaresa, Taisena Sababaresa. Dechiyana Malka Irrike Midani, Irrike Midani, Jallike Nishani, Korre Sirranyane, Korre Sirrayafle. Dechiyana Malka Irrike Midani, Irrike Midani, Jallike Nishani, Korre Sirranyane, Korre Sirrayafle. Asabaleo, Buramaleo, Buramaleo, Asabaleo, Buramaleo, Buramaleo, Karaman Bagda Isa, Nakangel Masajid Jibisa, Taisena Sababaresa, Taisena Sababaresa, Taisena Sababaresa. Fal'ana Chabati Gatu Kure, Dubbi Sena Dubbi Abanti, Wallala Nuti Olfe, Begam Bekum Salukure. Fal'ana Chabati Gatu Kure, Dubbi Sena Dubbi Abanti, Wallala Nurra Gore, Begam Bekum Salukure. Asabaleo, Buramaleo, Buramaleo, Asabaleo, Buramaleo, Buramaleo, Karaman Bangada Esa, Nakangel Masajid Jibisa, Taisena Sababaresa, Taisena Sababaresa, Taisena Sababaresa. Otolle ulen chepe kanapa gadan chapu, Otolle ulen chepe kanapa gadan chapu, Beka irra kunne male, Senani esan kabu. Otolle ulen chepe kanapa gadan chapu, Otolle ulen chepe kanapa gadan chapu, Beka irra kunne male, Senani esan kabu. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya karraa amma jalqaba. Qophii keenya karraatiin keessummaa tokko qabannee isinii dhiyaanneerra. Isaan illee Obboo Liben Waaqooti. Obbo Liben Waaqoo baga nagaan gara miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhuftan. Baga nagaan nu eegdan nagaa fayyaa qabdu. Fayyaa nagaa. Hayyee ka suduudumaan gara qophii keenyatti seennaa.
Qophii keenya karraate wanni irratti mari'annu murtii gamtaan abbootii gadaa dhiyeenya kana dabarsan ta'a. Kanaaf mee gara murtii isaanii odoon dabarre torbaan lamaan dura abbootiin gadaatii fi haadhotiin siinqee sikkoo mandoo walgaaniitiin murtii tokko dabarsanii jiru. Akkasumas immoo guyyaa 3-4 dura gamtaan abbootii gadaa Oromiyaa walgaanii murtii biraa kama san fakkaatu dabarsani. Abiyyillee immoo faarsaanii. Kanaaf mee gara murtiitti odoon deebine dura biyya Oromiyaa keessa akka aadaa gadaa sanaatiin akka sirna gadaatiin abbootiin gadaa sirnaan filamaniitiin sirnaan gadaan ummata bulchaa jiranii mee kanumarraa haa jalqabnu. Horii bule duraan dursinee abbootiin gadaa sirnaan filamtee qaalluu muudamtee ummata Oromoo bulchuu jirti yoo jenneet hin jenne. Warri qaalluu muudamillee lamaan tokko keessin jira. Kaaku kuraa jaarso kun faane natural processii abbaan gadaa tokko ittiin filamu keessa baheetiin dhufe. Akkas jechuun abbaa gadaa akka gadaan duri abbootii isaa akaakuuwwan isaa itti ummata bulchaa turan akkasitti inni bulchuu jira jechuu kiyya doon ta'inu processiin daandiin inni irra dhufeetiin abbaa gadaa ta'ee seer qabeessa. Abbootii gadaa dhibii yoo laallees hin jenne waan ani xiqqoo quufirra hin qabne jirra. Amma yoo footoo sun laaltees hin jette nami gari abbaa gadaa jedhanii jira kiristaana. Nami gari abbaa gadaa jedhanii haji yookaan sheeka. Yoo gadaa laallees hin jenne gadaan socio political, economic and ritual one can combination one kana cuf qabdi. Yoo ritual combination sun fudhannees hin jenne warri kiristaanaa sun kuni kiristoosii jedhan sun mormateetiin abbaa gadaa ta'e moo warri sheekaa ka islaamaa kun nabii Muhammad mormateetiin abbaa gadaa ta'e moo akka isaan abbaa gadaatti ta'aniyyuu seer qabeessaa miti. Seer qabeessaa miti. Wanni seer qabeessi ta'e maali? Karaa tokkoon amantii biraa qabu, karaa kaaniin amantii gadaati. Wanni kun lamaan waldha. Waldha'iitiin tun akkanuma jiraatte warri kun seeraan filame yoo jennees hin jenne warri kun lubkami, warri kun gogeeskami. Abbootii gadaa jedhani abbaa gadaa eenyu. Abbaa gadaa eenyu. Gadaan cuftinu abbaa qabdi, maqaa qabdi. Amma fakkeenyaaf yoo na fudhatte anin seerni gadaa keessatti haga xiqqaa tokko hagama barnoota hin galini waan gadaa keessatti qoodfadhee jira. Wal argee dhaqee jira, nyaachis nyaadhee jira, gammee buufadhee jira. Eegee gadaanti gadaa jiloo aagaa, lubjiloo aagaatiin waan sun cuf guutadhe gadaanti gadaa jiloo aagaatiin geeggeeffamtu turte. Warri amma tan abbootii gadaa jennu sun except kuraa jaarso. Warri kaan abbootii gadaa tamii wanni beekamuu qabdu suni. Wanni akki warri abbaa gadaa ta'eyyuu diqqoo dukkanooftu jechuu fedheeti. Ammoo Oromoo akka gadaatti bulchu, seera gadaatti bulchu yoo jennees hin jenne abbootiin gadaa waan Oromoo irratti
lubbuu fillee warra lubbuu fi kennu nami gadaa filame. Nami abbaa gadaa ta'e uummata abbaa gadaatti ta'e sun duratti hamtuullee taanaan isirra dhaqqabdi, toltuullee taanaan isirra dhufti, midhaagumallee taanaan isirra dhufti, hammeennallee taanaan isirra dhaqqabdi. So kanaaf wanni ammaa tan Oromoo irratti ta'uu jira kuni akki warri gadaa ittiin deemsisee gadaa ittiin geegessuu jiru kuni akkisiin aadamalee taatu wanni isiin gartuu ka Oromoo jees faarsaa, ka Oromoo hiyyoomsu faarsaa, ka Oromoo saamu faarsaa, abbaa gadaa yaatu fin jette waan gadaatii miti kaas hojjechuu jirtu waan mootummaa hojjechuu jirtaa jechuudha. So kanaaf yoo gabaabsineetiin jenne akkaataa abbootiin gadaa amma tan itti hojjettuun abbootii gadaa Oromoo jedhanii itti hojjettuun fuulhamtu. Maanii fi maanti fuul hammeessee yoo jenneetiin jenne barhamaa keessa warri kun abbaa gadaa ta'ee barhamaa nami namijjeessu, barhamaa nami nam hidhu, barhamaa aadaan fulan qabne, seerrii fulan qabne keessatti abbootii gadaa ta'anii warra seer cabseeti wata'u kaan gulwa ta'uu jiranii tanaafi saba Oromoo seeraan geegessuu, saba Oromoo seeraan bulchuu, saba Oromoo rakkoosaa tissuu, laafaasaa jabeessuu, jabaasaa qorqorachuu, qaroosaa dhagahuu, nama mal qabu mal isaa fudhachuu keessa warri hin jirretti arra abbootii gadaa ta'ee siin jechuu fedha. Ayyee galatooma obbo Liben isin akka nama Booranatti dhalatee tokko gadaan Booranatti akka haftee fi abbaa gadaa seera san jala hulluuqeetiin filame yoo jiraate abbaa gadaa Booranaate sanirraa hafe tuunnin fakkeessituma ka jedhu amaluma baraa kana qoonqumaa fi amaamaa maratanii deeman ka jedhu fakkaata. Karrayyutti illee abbootiin gadaatii fi gadaan hafte sammee booda itti dhufna. Amma mee murtii gamtaan abbootii gadaa Oromiyaa kun dabarsine haa laallu. Murtiin isaan dabarsan guddaan tokko abiyyiin faarsuudha, abiyyiin goota godhuudha, goonniin faarfama. Goonni gobaan dhaama jedhaniitiin faarsanii maqaa gootaa tokko itti baafna jedhanii maqaa itti moggaafna jedhanii maqaa sanillee itti moggaasan. Maqaan isaan itti moggaasanii abbichuu abbaa biyyaa, abbichuu abbaa malaa ka jedhu kana wanni itti baasuun sababaa isaan godhatanii injifannoo inni dhiyoo tana deemetiin galmeesseetiin gale ka jedhu. Kanaaf mee odoo yaada keessan irratti hin kennine walumaan mee waan isaan jedhan haa caqafnu. Gamtaan abbootii gadaa Oromiyaa goot keenya muummee ministeera ilma abbaa gadaa abbaa badhaasa nageenya addunyaa looreetii addunyaa ilmi keenya ilmi nu dhalle injifannoo inni galmeessee galeef maqaa gootaa abbichuu abbaa biyyaa abbichuu abbaa malaa jennee goot keenya maqaatti moggaasnee jira. Gootinni faarfama akka Booranaa gobaan dhaani beekta goota. Abiyyiin dhiirgootaan gobaan dhawane. Gobaa malee dhiira gobaan dhaani akka gamtaa abbootii gadaa Oromiyaatti goot keenya abbichuu abbaa biyyaa jennee ardha maqaa isaa moggaamneefi jira. Nu boonsee Itoophiyaan boonsee Oromiyaan boonsee warra keessa dhalate in boonse. Kanaaf faarfamuu qaba. Akka biyyaalleetti akka Afrikaalleetti ilma Afrikaan qabdu. Ittiin dhaadachuu mallee bir dhaabbachuu mallee jennee akka abbootii gadaa Oromiyaatti waliigallee jirra.
dhalataan biyyi kana cufti qeerroof qarreen akka bir dhaabbatu raayyaa ittis biyyaa humni qabnuun beekumsi qabnuun aga lubbuu ta'e inni itti wareeguutti abiyyiin qofti maduul nuun abbootii gadaatu in duul abbaan gadaatu in duul biyyi fiiti in duula in qabsaa biyyi fiiti in du'a abiyyi bir dhaabbanne biyyi teenna birmaddummaa isiitiif dhaabbachuu qabnaa jennee jirra akka biyyaatti akka oromiyaatti waan qabnuuna birra dhaabbannuuti jennee jirra. Kaan immoo diini. Ayyee ka dhageettan obbo Liben mee kanarratti nama tokko akkanatti faarsaanii maqaa akkanaa kennuuf kun maal argisiisa? Sirna dimokiraasii argisiisa moo maali wanni inni argisu? Gaaffiin kiyya tokko kan. Ka biraa immoo goota baay'eetu jira. Goota maqaa itti baasan goota Oromoo maqaa goota Oromoo keessatti beekame itti baafna jedhan. Kanaafuu gootonni seenaa keessa kan yaadannu diina nyaapha waliin loluun akka Leenjisoo Diiggaa bara Minilikiin loleetiin jedhe Arsii if lole. Akka immoo Bakar Waaree lola keessatti lola calii calankoo keessatti odoo lolchiisu miilli irraa muramee miilli irraa muramuu yoo dombe akkasitti gale haga ammaatitti waan bade tokko miila Bakar Waaree ka jedhaniin gootota baay'eetu jira. Jeneraal Waaqoo guutuu faallee Haayile Sillaaseen waggaa 8 lolee baalee bilisa baase. Akkasumas gootota baay'ee maqaa kaasuun hin danda'an. Jaarraa Abbaa Gadaa, Jeneraal Taaddasee Birruu hedduu maqaa kaasuun hin danda'an. Kun hundi odoo jiran maqaa goota kana abbichuu abbaa malaa abbichuu abbaa biyyaa jedhanii kana itti baasuullee mee akkamiin ilaalta? Waan tokko adoosiina dhooftu gurri bisaan buusan callaa didaa jedha Oromoon Booranaa yoo mammaa. La dhageenne waan warri jedhe. Ammoo abbiyyuun akka abbaan gadaa kura jaarso jedhu sun akka abbootiin gadaa itti walee galtee afaan kura jaarsootiin dubbatan suni guuta jennee gaafachuu qabna. Yoo madaalaniitiin jedhan kiiloo sun kaasa dhugaa akkuma jette Oromoon goota lakkaaniitiin hin fidhi qabdi. Dirree waraanaattiin beekamte. Ta abriin isii qar qabdu. Ta darbattee hin dhabne. Ta diini hin dheenne. Ta yoo galtu geerara galtu. Dhiir hedduu qabdi. Akkuma jette Bakar Waaree faa, Leenjisoo Diggaa faa koloneeffataan loluun Oromoo keessaa warri beekamu Waaqoo guutuu faa, Taaddasee Birruu faa, Maammoo Mazammir faa. Warri kun saba Oromootii qabsaa'ee saba Oromootii lubbuu fi kennee walabummaa saba Oromiyaatiif bilisummaa uummata Oromootiif lubbuu fi kennee warri dabre. Wanni goota Oromoo jedhanii gobaan dhahatan warra akkasiiti. Baalee, Harargee, Booranaa janninuun faarfatan. Anam ganna kiyya keessatti gaafani gara kifilii 9-8 akkam baradhu nam gobaan dhahatan tokko ture Dabbasaa Reeroo jedhanii. Nama kana mootummaan teettee kun jannaa kun beekamaa waan dhahadhaan jenne. Warris waliin duuretti warri jannummaa isaa ilufiitiin argette
jannummaa isaa dhufiitiin argetti akka inni lolu akka inni lolchuusu warra argetti jannedha gobaan dhaata. Arsiin yoo geeraru baale Waaqoo guutuu maqaa dha'ee geerara. Maaniif maqaa sadhaanii geerara. Akka inni lolu, akka inni lolchiisu, akka inni mala baasu, akka inni itti nan bulchu beekumaan jannummaan fuula inni gahe akka inni uummata isaa baatee deemuu danda'uun waan beekaniif isaan geeraran. Bakar waareellee akkas wanni geeraraniif dandeettisa jannummaa isaa diin inni loleef ardaa dirree waraanaa ta'e inni ol keessatti akka inni maal fakkaachaa oole akka inni ilmee nyeencaa fakkaachaa oole waan arganiif jannummaa isaa hagarraa waggaa 150 maqaan isaa adoon du'in adoon badin diqqaan dhalas cufti maqaa isaa beekaa mammaas isaa mammaa kan beekaa guddatuuf warra argetti seenaa sun duudhawu warra waliin ooletti seenaa sun duudhawu. Amma taabiyyuu tan yoo laallees hin jenne jaaroleen abbootii gadaa tuni dirree waraanaa is waliin hin oolle. Nami janna nami goota jedheetiin jedhe kaadiree sinkroonaayizii godhe laali. Amma viiduum tanayyuu yoo laaltees hin jette yoo abbaan gadaa tokko dubbatu footoo abiyyi gabbaa. Yoo abbaan gadaa tokko dubbatu namoota abiyyi faan deemanii gabbaa. Lol hin gartu. Nam deemu nam akkan diidi kee deemu huuru kee deemu gartu malee nam gattaa'ee qawwee tokkosee diini lolee wanni jedhi hin gartu. So jannummaan gootummaan abiyyi ta'a jaaroleen abbootii gadaa tun amma kenniteef tuni akkun karameella gabayaa bitachaati. Angoo qabanii akkani jedhaa dubbadhaa. Akkani jedha yoo san akkan jettan ummati Oromoon gowwooma akkas ummati Oromoon gowwoomsa jedhani namu muusessu sammuu namaa muusessu sammuu namaa raffisu adoo namni raffin sammuu namaa raffisuu fi waan sinkroonaayizii ta'e waan walitti qabanii walitti susuphanii itti wanni jedhan. Amma maqaan kuniyyuu diqqoon baay'ate beektaa waan tokko qabadha gaafa zaman dargii Tsaggaayee Gabramadiin waan jedhe mangistuu kan maqaan itti baay'atee jedhe maqaan itti baay'ate maqaa itti maxxansaa dhaqanii maqaan kun itti guddatee jedhe tun akkasi deemuu jirti. Maaliif diktaater tokko maqaarra tuulanii namis jala xis hin jedhu namis jala hafuur hin baafatu. Maaliif yaayyuu kaltii uumani yaayyuu akka waaqaatitti waaqaa gaditti akka namni gurmuu isaatiin hin qixxoofnee godhanii propagaandaa waan qopheessanii fi ammatan namni tokko ka'is ga'u hin jiru dhiir caalte beekaa caale jabaa caale janni caale akkas tolchaniitiin qopheessa sun garam si geesse fakkaate faashistii akka Hitleerii akka inni ta'u si geesse. Faashistii diktaateera akka gurbaa sun jedhamoo ilmu Kamil sun kana si geessa. Wanni kun akka Pool Poot inni ta'u fa'aa si geessa. Nam qalee nam ijjeesee nam hidhee nami jalin dubban akka inni ta'u garas is geessa. Maaliif mataasaa sammuusaa jannummaan jabaa akka inni ta'e tolchanii yaayyuu mataa isaa hidhanii inni ammatan anjabaa namii na caalu hin jiru jedheeti waan ofirra guufi badii yoo hojjetellee wanni inni irra deemu hin jiru. So akki garii ittiin deeman kun faaruun isa karaa malee faarsan tun maqaan adoon isaa hin malin isaa kennan kun badii guddaa duuba fida. Melaal amma abbichuu jedhaniin. Abbichuun maqaa jedhu kanayyuu bakka lamatti gargar baafnee ilaallu. Abbichuu zaman xaaliyaaniitii fi abbichuu abbootiin gadaa ammatan uumte kana ilaalluuti. Abbichuun zaman xaaliyaanii akka Oromoon garbummaa kee jiru hin beeku. Biitan ta'e diinii alaa dhufee weerareenaan mucaan diqqayyaan waraan fudhatee raasa seene.
Raasaa seenee faashisti Xaaliyaanii olii gadi naannessee gurbaafate. Armirratti waatu hubachuu qabda. Hubachuu qaba tokko barachuu dhabuusaa. Zamana abiyyi kee jiruun garaagar ta'uusaa. Historical epoch difference. Garaagarummaa qabaachuusaa. Tanaafi abbichuun gaafasii sun wallaalullee akka ilmi namaa tokkotti jaba. Akka ilmi namaa tokkotti janna. Garuu eenyu lolee yoo ati jettee hin jette garboonfataa tokko lolee garboonfataa tokko lole. Garaagarummaan jirtu kan garboonfataa tokko lolee garboonfataa tokko lole. Garaagarummaan wanni socho'iin isaa of keessa qabatan lamaan. Tokko hin lolee tokko hin loleen. Garaagarummaa wanni qaba. Kun ammoo diinii ala dhufu hin jiru. Namooti ummati irra jiru. Eenyu asittees hin jette ummat Itoophiyaa jedhanii ummati yaaman kan. Tigree, Oromoo, Somaalee, Gaambeellaa. Ummat kanaan lolee ka diinaan hin lolin. Ummat kan irratti waraana awaajee waraana baasee duulu labsee jaarsaa jaartii ajjeesee abbaa gadaa ajjeesee dubartii akkasii gudeedamtu tolchee diina alaatti yaamee diini takkum Itoophiyaa hin gargaarin akka Soomalee fa'a kalaf Itoophiyaa fudhachuuf si'a 4 kanaan duru lole cuf itti yaamee Eertiraa itti yaamee ummata Oromoo irra nam balaa dhaqqabsiise abbootiin gadaa tun arra kaateetiin goota kennaa maqaa abbichuu itti baafne maqaa abbichuu akka dhaloota waaqaati jannaa akka ammoo nam hin baratiniititti ufii adoon ta'in akka nam diinaa loleetitti ta'e sun abbichuu jenneenii jedhan. Yoo diina nuti taate maqaan kee abbichuu jedhanii yoo jechi warras hiika akkasii qabaachuuf ka deemu taate sun waan biraatti duranaatti deebinee hubanna. Amma ammoo maqaa abbichuu isaa kennuun karaa miti. Abbaa biyyaa jedhan. Abbaan biyyi tokko diina alaa yaamee ummatu fi biyyu fi weerarsiisa. Ummatu fi dhoofsisa. Dubartii biyyi isaa hin gudeedachiisa. Qabeenyi biyyi isaa hin saamsisa. Akkamiin nami waan kan cuf hanqinni haganaa qabu akkamiin abbaa biyyaa maqaan jedhu kennamaaf. Tun akkan argutti taayimingii isii ilaaluu qabna. Yeroo jaarroleen abbootii gadaatu waan kan itti jettee fi waan labsuun keessa ta'a walii qabne ilaaluu qabna. Look, warri kun eegii abbaan gadaa karrayyuu ijjeefame walti qabameetiin abiyyi akka faarsu tolchan. Yoo faarsuu didan maalti itti dhufa? Lessi karaa sun ilaalaalluuti. Hidhamuu dhufa. Nama afaan baafatee didee akka karrayyuu akka abbaa gadaa karrayyuu ijjeesuu faatti mala. Soo kanaafi sodaarraa ka'anii waan inni fedhi cuf kennaniif abbaa malaa, abbichuu abbaa malaa, abbichuu abbaa biyyaa ka jedhu sodaa irraa kennaniif malee jaalal irraa hin kennine. Akka jaalal irraa hin kennin wanni si garsiisaa dhumirratti arraba abbootii gadaa ka deebi'eetiin waan biisuun keessa ta'a mormu agarta. Video tanayyuu yoo laalteetiin jette kukkutaa qabdi. It is a synchronized. Synchronizii godhanii kaadireen walti qaqqajeelchite waan uummatii Oromoo yoo dhagaa ittiin gowwoomu calla uummata gad baasan malee most probably nami waan dhibii dubbatillee hin jiraafa hin beeknu abbootii gadaa san keessa
waan bir hin jirre gaaddis keessa hin jirre gaaddisa fagoo dhageennuuni waan xiqqoo kararra gor dubbachuu hin dandeenyu. Sodaa irraa kakai hidhamuu sodaachuu, dhaanamuu sodaachuu, arrabsamuu sodaachuu, wareeguma biyyattiin galanii ulaa aballi sun dhabuu sodaachuu irraa waan akkana jechuun danda'an. Mee abbootii gadaa tana yoo isiin mootummaa tana akka dur dhaabataa softe waan isiirra dhaqqaba halaallu. Taarikuu ginkaa moo gurbaa kibbaa ka nagaa yaama abbootiin gadaa maree ceqorsi jiidhaa buqqisa qeesiin baha jetteetiin nagaa buusa nagaa nuu kanadha dhiigii nuga jedhe maan tolcha si qallaa jedhanii si jeefnaa jedhaniin dhiifamnaa tolcha hin balleessee hin dogoggoree jedhe abbootiin gadaallee sunitti dhaqqabuu danda'a. Soo tanaafi akkana argutti faaruun tun ta sodaa irraa dhuftu malee faaruun tun ta badii isi ija irra dhaqqabuuf dhufte malee ta qalbii keessaa baate dhugumaan abiyyiin kun faarfamuu qaba. Abiyyiin kun dhugumaan janna dirree waraanaa tanni tirooli adoon himin diil inni ijjeese adoo hin himin nam inni booji adoo hin himin akkanumatti gootu jenneeni akki jedhan suni seer qabeessaa miti. Aadaa gadaa keessa hin jirtu. Dhugaa Oromoon jennuuf hin faarfatti. Fula feeti dhaqi. Wallagga dhaqi. Jiddugala koota. Arsii dhaqi. Harargee dhaqi. Booran dhaqi. Gujii dhaqi. Jennuufi gochi cuftiin faarfatti. Yoo dhugumaan inni nam jabaa Oromoo ta'eet hin jedhe nam Oromoo dhukkub ta'eet hin jedhe wanni hin faarfamneef hin jirtu. Ammoo inni dhukkuba Oromoo irra dhukkuba ta'e malee Oromoo miidhaa irratti jabaa malee Oromoo hiyyeemsuu irratti jabaa malee Oromoo ibiddatti ofeetiin qalchiisuu irratti jabaa malee Oromoo jireessuuf Oromoo guddisuun seenaa Oromoo ol kaasuun qabeen Oromoo ol guddisuun beekum ilmaan Oromoo ol fuudhuun jabeen nam hin qabne ta'e abbootiin gadaa ammoo sodaarraa kakaate dhiibbaa kaadireetiin harki micciirraa kaadireetiin akkas jedheetiin laalaanin karaa kiyyaan. Ayyee galatooma dhugaa jettanii jaayinni goonni hin faarfama bakka marattu iyyuu fakkeenyaaf Arsii keessatti bara Miniliksan gootummaan ka beekame leenjisoo deeggate goonni immoo yoo ajjeesee ittiin galeellee hin geerrara abiyyiin akka geerraru hin eeyna odoo san hin godhin faaruu irra tuulchani fakkeenyaaf leenjisoo deegga gaafa ajjeesee jedhe hin geerrare maal jedhee geerrare koloomni gadi gate abeenne guddifate waan gosaa ta'u waan arsii ta'u leenjisoon har'a mul'ifatee jedhe san callaa miti baay'eedha wanni arsiin iyyuu leenjisoon jedhu leenjisoo nama 100 ajjeese jedhanii dubbatan gaafa 99 ajjeesee nama 100 guuttatu deemu inni akkana jedhee geerraree jira tokko dhibaa jedhe nama tokko ajjeesuu dhibaa jedhe leenjisoo diiggaa tokkoof dhibaa jedhe ammallee immoo deebi'ate gaafa leenjisoo du'e arsii waan jedhetu jira maal jedhanii gosa maraa waamanii gosti isaa sun akka hin boonne jedhaniiti hin booyinaa jedhanii warri biraa gara biraatti dhufu haa boo'u jedhanii amma gosti biraa dhuftee jennaani ka akka leenjisoo kanamuu hin qabne ka akka midhaan nyaatuu nuhuu hafnee jedhe goololoo boo jedhani kanaafi goonni hin faarfa gaafin kiyya ka itti aanu reef haasawa keessatti abbichuu ka jedhu kun nama bara lola xaaliyaanii lammata mucaa dargaggeessa waggaa 16 deemee lolee gootummaa jaba argisiise san
Amma mee maal isiniif fakkaata yeroo baay'ee waa'ee seenaa Oromoo yoo dubbatan goota Oromoo yoggaa dubbatan warra xaaliyaanii waliin lolle adoo irraa kaasaa akka Baalchaa Abbaa Nabsoo faa dubbatani akka Gabayyoo faa dubbatan. Ammallee immoo seenaa uummata Oromoo kana Itoophiyaa waliin walitti yoo hidhan achirraa ka'e adoo irraa jalqabee biyyi kuni biyya Itoophiyaa kana ijaaruu keessatti qooda guddaa qabdi jedhaniitiin dubbatan dhageen. Seenama Oromootu seenaa Aadwaati godhaa jiran. Gara biraati seenaa Aanolee, Calii Calanqoo, seenaa gara biraa ka Oromoo biraa, ka Oromoo Walloo, ka Oromoo Bahaa akkasumas dhiyaa kana hundumaayyuu dagatanii seenaa Itoophiyaa sanii walitti hidhan. Mee kana akkamitti ilaaltu? Seenaa kana seenaa Habashaatiin walitti hidhu goota kenna hedduu odoo jiran goota lola Habashaa uummata Oromoo gadi qabuuf mootii Habashaa jalatti lolan kana mee akkamitti ilaaltan? Yoo uummati tokko ka kolonii jala jiru uummata addunyaa ka biyya biraa ka kolonii jala jiruun wanni isirra dhaqqabaa gargara ta'uu hin danda'u. Oromoon kolonii Habashaa jala jira. Ammoo namooti Afrikaa hedduun kolonii Ingilizaa, Faransaayii, Poorchugiizii jala jiran. Yoo waan waraana addunyaa lammaffaa keessatti ta'e yoo laalleetiin jenne namooti koloneeffataman, namooti alagaan garbooman dirree waraanaa dhaqaniitiin lolanii jiran. Fakkeenya yoo laalleetiin jenne ilmaan Morokoo, ilmaan Tuniiziyaa, ilmaan Aljeeriyaa, Faransaayiin oofanii Indooneeziyaa keessatti, Veetnaam keessatti Faransaayii lolaa turan. Kan keessaa tokko nami jabaan tokko nama eegee deebi'eetiin ummata Aljeeriyaa jaaree akka inni biyyattii isaa walaboomtu akka ummati Aljeeriyaa bilisoomu tolche Ahmed Ben Bellaa jedhama. Dhugaa akkas ummati garboomee abbaan kolonii waan fedheen tolfata. Ati kolonii jala jiraattennaan waan fedheen si tolfatan. Fakkeenyaaf waraana addunyaa lammaffaa South Africa jalqabe haga Keeniyaatitti namni Ingilizaa lole uummata gurraacha Afrikaati. Uummata gurraacha Afrikaati. Itoophiyaa keessalleetti namni Minilikii lole uummati garboome ka kibbaa nyaata baachuun geejjiba fa'uun geejjibi sun oofuun gara dirree lolaa geessuun ummati Walaayittaa qooda guddaa fudhate. Jaalate adoon ta'inu dirqameetiin hojii akkasii akka fudhate tolfame. Oromoonis Baalchaa Taaddii, Abtii Giyoorgis Taaddii, ka Gabayyoo Taaddii, or Gabra Maariyaamii Liisee Gabra Maariyaamii kanaan himan Taaddii, warri kun cuftinuu wanni warri duuleef yoo duuluu baate duulullee isaa du'a, duuluu baatullee isaa du'a. Dukaraa lamaanitti ejjitu yoo garii jaldeessa lama keessa kagoomu filadhinaan ka xiqqoo dhimmi dhaag jedhen abbaan herreguuf filachuun ni malti. Dootii galtee dootii dhuftennaan takka keessaa naa ol dabarsaa jedhan namichi
filannoo yoo doonillee fula warra doone jedhanii nam dirree waraanaa du'eetti maqaan isaa jiraataa jedhaniitiin minilikii lolan. Kun waan uummati garboomcufti keessa bahee dabu. Akka seenaa hiikaa yoo seenaa hiikneetiin jennu class relationii laaluu qabna. Maaliif warri kun waan kan ta'e? Adoo Oromiyaan biyya wala boomtaate ofii lolata malee minilikii wanni loluuf hin jiru. Garbichi waan ta'eef waan abbaan garbichaa tolfat suniin tolchi jedheen sun ta'e. So kanaafi waan bari nam tolchee akka baraa bulanii suniif akka isaanii jenneetiin laaluu qaba. Both positive and negative argument. Negative wanni jira maali? Wanni fuulabtuu ka jira maali? Ummati lolu suniyyuu garbichi ta'uu. Ummati lolu sun ammoo filannoo dhibii dhabuu. Tanatti kan fidee jechuu fedha akkan laalutti. Ayyee bareeda. Mee ammallee waan isaan jiran xiqqoo dhageeffannee san irratti yaada kennitan. Itoophiyaa juntaan hakeessaallee ni jira. Gara itti eegamsuun qofa don ta'in qa'ee teennallee ni jira. Qa'ee teennallee faffaca'ee jira. Nu juntaa qa'ee teen jiruullee qa'ee teenna baasuu qabna. Ardaa inni jiru keessa baasuu malli. Nu abbootiin gadaa Oromoo shanee kanaan duraallee yaamichi goonee fi turre ardaallee karaa nagaatiin akkisiin galtu yaamichi goonee fi jirre yoon ta'in qara nyaapte abbaa jeesuu jirti obboleettii jeesuu jirti haadhi jeesuu jirti diin Oromooti biifa dhaabataladhaa qara inni nyaapha nu akka booranaa qara walii galleetti duulli ardhaas yaamichi isaanii adabarsinee namuu gala godin keessaniin oda shananiin labsii yaamicha godhamtee fi dabruu qabdii yoon ta'ini la dabarsinee diin Oromooti diin uummata Itoophiyaati ofirraa adoo warruuti jennee walii gallee jirra. Haan immoo Ayyame achumatti adaabnu obbo Liben. Asiin dura wanni kun ammaa miti. Torbaan lama durallee homa kana fakkaatu abbootiin gadaa sikkoo mandoo jedhanii walitti qabanii haadhotii siinqee jedhan walitti qabaniiti murtima akkanaa dabarsan. Ijoollee muka jirtu galaa jedhaniini ijoollee takka immoo tasan dura galte jedhaniitiin hulluuqqoo hulluuysaniitiin akkasitti argisiisaa diraamaa hojjetaa turan. Hin yaadadhaa viidiyoo san irratti bulchaan godina Arsii eeboon dhabne qawwee xiyyitiin dhabne ka jara ijoollee kanaan finnu galchaa jenneetiin isinitti kennine jedha. Akkasuma akkuma amma abbaan gadaa Booranaa jedhu kana abbaan gadaa sikkoo mandoollee nyaapha ilmaan kenna miti jedhanii bultii 15 isinii kenne 15 keessa yoo galuu diddan nyaapha jedhaniitiin akkasitti Oromummaa keessa arsummaa isin baafna jedha. Mee waan kana akkamitti ilaaltan abbootiin gadaa wal geetteeti murtii akkanaa dabarsuu kuni mari'ataniituma mootummaan kana godhaa jedhaniitiin waan ergeen fakka maal isin fakka? Amma wanni gari yoo laalteetiin jette waan bori rakkootti ta'a dubbata beekte nami. Kuraa jaarsu amma tana akka inni dubbatetti ijoollee Booranaa tashanee kee jirtu gala yaayyuu jenneeni yoo siin galu ilmaan kennaan itti nyaapha Oromooti nyaapha Booranaati
jedhe hin mormatee jechuudha. Gadaa keessatti abbaan gadaa namni tokko mataa ofiitiin lafaa ka'eetiin gosummaa namirraa mulquu hin danda'u. Arsichi abbaan gadaa arsii ilma arsii tokko arsummaa isaa irraa mulquu hin danda'u. Abbaan gadaa booranaa ilmu booranaa tokko boorantummaa isaa irraa mulquu hin danda'u. Kamecatu lama akkas irraa mulquu hin danda'u. Amma gara ardaan itti dhaladheetitti eenyutu hama mudaa muddii nam dha'uuf aangoo qabaa yoo jenneet hin jenne korgumii qofa. Korgumiititti itti muree hama mudaa muddii nam dha'a. Akka inni amma san jedhu kun ilmaan kennaa miti nam kennaa miti jedha. Garuu waan tokko afaan isaa irraa hubachuu qabda. Itti duulchifnee jedhe. Itti duulchifnee jedhe. Jechi sun gaaf lafti nagaa deebite. Gaaf gadaan akka seera Oromooti socho'uu jalqabde. Ilmaan isaatiin rakkoo fiduu danda'a. Fakkeenyi tokko sii kennaa. Abbaa gadaa Libanee nuti kan Liban sambadi ammallee lubbuun hin jira. Nam Booranaa tokko lichoon dha'e. Lichoo beeke. Lubbuun ijjeeftu. Alange. Lichoo jechuun alange jechuu. Innaa alangeen dhaanee amma tana ilmi isaatii gadaa barbaadachuu kaampeenii tolfachuu jalqabe. Ati nama Boorana lichoon dhahee ilmi kan hayyuu nuti tahuu hin danda'u jedhanii hayyummaa ilmi isaa dhoowwatan. Kura jaarsoo kunoo Boorantitti irraa fudhattee jedhanii irraa mulqitee jedhanii ilmaan isaarraa rakkoon dhufuu hin dandeetti. Uf sodaachaa dubbachuu jira. Yoon dubbatini waanis duuba isa eegataallee hin beeka. Yoo dubbatellee waanis fuuldura itti deemaallee hin beeka. Qarbillaa irra deemaa wal dubbachuu jira. Wanni nu soosaayitii sun keessa wannaatu seera gadaa keessa wannaatu hubachuu qabdu garuu uummataallee hin dootaa mootummaa hamtuu tanallee hin dootaa iddoo sanatti namni jiraachuuf socho'a. Wanni nu arguu dandeenyu kana. Seera Oromoo keessatti Oromummaan namni namirraa fudhatu yoo ati wanjala hamaa hojjettu qofa. Yoo ati mirga kan keetii falmatta doon ta'in, yoo ati mirga kan keetii duulta doon ta'in, yoo parsanaalii fedhii mataa kan kee guutuuf wanjala hojjette gaafas Oromummaa sirraa mulquu danda'a. Yoo fedhii mataa kan kee callaa taate. Yoo ammoo waan uummataati taate namni Oromummaa sirraa mulquu hin danda'u. Galaa yoo galuu baattan isan diinaa jedheetiin akka abbaan gadaa arsii jedhu sunillee hin taatu. Wanni isin hin taaneef maani? Aangoo isaatii miti akkan waan jechuufi arsiin walti bahee arsiin gurraachi walti bahee ilmaan diinaa jedheetiin ittiin murteeffachuu een tahin wanni akkasii waan seera hin qabnu waan aadaa arsii keessa hin jiru waan aadaa Booranaa keessa hin jiru waan aadaa Oromoo keessa hin jiru. Oromoon gosummaa gos keessa baasuu fi namni aangoo qabu warra kanaa miti. Wanni Oromoon qabdedhaniif majoritiitti nama murteessu malee namni 3-4 ta'e ilaalleet hin jenne karaa aadaa Oromoo ilaalleet hin jenne. Kan ammoo eenyutti jechisiisee jenneet hin jenne
فيديو تاني تدبنيتين فيديو جارسي أرسي سنرد دبت اللي ولا تجارولين تنرد دبت اللي ولا ليه تنجن جيتش أفان كيكان أكن جدا جداني جيتش أفان كيكا هني أكاسين جيتش نم دبي دبت أفان نم دبي دبت شو جرت أفان وفيتين دبت شو تنجرت متى نم دبي سين دبت شو جرت متى وفيتين دبت شو تنجرت تنالي لالولي قبنا kanaaf warri kun wanni inni uummata dabarsuu jiru waan uummata Oromooti waliin deemaatii miti jechuu fedha. Ayyee galatoomoo mee faaruma isaanii kanatti haa deebinu. Abiyyi faarsanii keessa dabarsanii inumaayyuu sadarkaa Afrikaatitti sadarkaa Nelson Mandeelaa itti qabsaa sadarkaa Jeneraal Taaddasee Birruu itti qabsaa sanii olitti qabsaa jedhaniitiin faarsan. Mee isaanirraa haa dhageenyu waan isaan jedhan laallee san booda yaada irratti kennatan Jeneraal Taaddasee fi Nelson Mandeelaa caalchisaniitiin kaayuu kana dhugamoo dhugaa miti isin nuu himtu. Mee waliinuu haa dhageeffamu. Hirmaattee jirti. Xaaliyaanii waraana irratti illee hirmaattee jirti. Kaleessa immoo injifannoo Oromoon argate san sabni biraat illee jalaa saamaa ture. Injifannoo kalee Oromoon harkaa qabu san jabina kaleessa Oromoon harkaa qabu san abbichuun abbaan malaa abbaan biyyaa sirritti ifatti baasee jira. Sirritti addunyaan dinqisiifatee jira. Gocha abbichuun raawwatu jaalalli inni biyya isaatii qabu jaalalli inni Oromoo qabu jaalalli fi kabajni nageenyi inni gaafa Afrikaati irratti qabu biyyoota dhiyaa afaan qabachiisee dinqisiisee jira. Abbichuun abbaan malaa abbaan biyyaa abbaan malaa abbaan biyyaa abbichuun saba Oromooti gaafa Afrikaati irratti addunyaa irratti waan guddaa galmeessisee jira. Waan guddaa galmeessisee jira. Mootiin tokko maasaraa keessaan bahu abbichuun maasaraa keessaa bahee humna bicuu humna diinagdeedhaan dhiitofte likkiisii agarsiisee biyyatti deebisee jira. Kanaafuu goota keenya kanaaf sabni Oromoo beekutu irra jira. Sabni Itoophiyaa beekutu irra jira. Afrikaan beekutu irra jira. Addunyaan beekutu irra jira. Abbichuun abbaan malaa abbaan biyyaa saba Oromoo oduun ta'in Itoophiyaaf Afrikaaf addunyaaf waan guddaa galmeessee jira. Waan guddaa galmeessee jira. Ilmi abbaa gadaa waan guddaa galmeessee jira. Awuroopponni galmeessee jira. Galmeessee jira. Waan guddaa galmeessee jira. Ilmi abbaa gadaa waan guddaa galmeessee. Kanaafuu wanti goota tokko Oromoo keessatti godhamuuf Itoophiyaanota keessatti godhamuuf Afrikaa keessatti godhamuuf sadarkaa kaleessa Mandeellaan itti qabsaa'aa ture Jeneraal Taaddasaa Birruu itti qabsaa'aa ture sadarkaa sanirratti Abiyyi ko har'a sanii olitti ka argamaa jiru akkasitti akka beektan jechuu barbaadeeti. Ayyee achumatti haa dhaabnu yaada argattan. Mee kanarratti yaada keessan maal jettu? Gaalii harreen ta'uu beektaa? Harreen gaal ta'uu hin dandeettu. Gaalii harree ta'uu hin danda'u. Mandeellaan nama addunyaan itti amante waan ni ta'e dinqeessifatte waan ni ta'e faarsitu ardhallee kaleellee borillee Taaddasee Birruu waan Oromoon kee jirtu kana
akka Oromoon barachuu qabdu, akka Oromoon qabeen dhufe irratti abbaa ta'uu qabdu, akka Oromoon of bulchuu qabdu, akka aadaa ofii jabeeffachuu qabdu, akka Oromoon karaa horattu, akka Oromoon barnoota mana fayyaa horattu. Namni Oromoo hirriibaa kaasee Oromoo sochoosee yaada arra Oromoo miliyoonaan faan deemu kan walabummaa biyyisaa kan bilisummaa ummatisaa kana sammuu ummata Oromoo keessatti uume. Dhalootitti Jeneraal Taaddaseen booda dhufee yaadisaa sun gabbise, yaadisaa sun furdise, yaadisaa sun bal'ise, yaadisaa sun dhala qeerroof qarree barsiise. Kan irratti Abiyyi qoodii inni qabu maali? Zero. Waan tokko hin qabu. Aadaa Oromoo guddisuu irratti qoodii hin qabu. Seenaa Oromoo leellisuu irratti qoodii hin qabu. Mirga Oromoo eeguu irratti qoodii hin qabu. Fayyaa Oromoo eeguu irratti qoodii hin qabu. Oromoo beelaan nyaachisuu irratti qoodii hin qabu. Oromoo dheebote obaasuu irratti qoodii hin qabu. Beekaa Oromoo hidhuu, beekaa Oromoo ajjeesuu, dubra Oromoo gudeechisiisuu, ijjeesuu, Oromoo biyyaa buqqisuu, Oromoo biyyaa ari'uu tuni Taaddasee Birruutiin isa wal hin qixxeessitu. Yoo dhugaa dubbannees hin jenne Abiyyi kaalsii xuroofti Taaddasee Birruu waggaa 7 keeyyate wal qixxee ta'uu hin danda'u. Yoo seenaa himuu walii taate kaalsii xuroofte Taaddasee Birruu ta'uu wal qixxee ta'uu hin danda'u. Wanni sodaan nam jechisiiftu waan biraati. Yoo sodaatanii akkas jedhan it's okay sodaa. Ma sodaati jechuun hin dandeenyu. Ammoo akka sodaan jechisiifte hin beeksise. Wanni sunu muuvii fi viidiyoo sunu yoo laalteet hin jette jechi iddoo kukkutanii waa walti qaqqajeelchanii ediitii akka tolchanii viidiyoo sunu irraayyuu hin hubatta. So tan yoo laalteet hin jette wanni Abiyyi Taaddasee Birruutiif Mandeellaa wal qixxeessuun gaalaaf harreen tokko jechuu. Dhugaa gaalaaf harreen horii fa'aatanii. Garuu waan gaalii baachuu danda'a harreen baachuu hin dandeettu. Taaddasee Birruu faan Mandeellaan faan akki warri itti mul'atu akka tulluutitti akka gaalaatitti ol baheetiin mul'ata. Abiyyi ammoo haga garreetiin gabaabateetiin gabbu'eetiin jira. Haga addunyaan kabajaa kenniteef kabajaa sun uf dhowwee biyya sila guddachuu dandeetti ijjeese uummata sila quufee buluu danda'u beelessee uummata sila fayyadabuu maliin akka inni fayyadabu tolchee ilmaan du'uu maliin akkisiin dhumatu tolcheetiin namsuniini Taaddasee Birruutiin wal qixxee Mandeellaan wal qixxee tolchaniitiin uummata Oromootitti himuu barbaadan. Tuun waan namni fuul beekuu miti. Waan namni gurri nama dhaga'uu danda'uu miti. Maaliif waan fuul hin qabne nam ceeraa fokkoo hin qabnetti waan akkasii uummata Oromootitti hima. Haganum jechuu danda'a, haganuuf fedhama. Kan caala jechuu guddoon na dhibdi. Ayyee ka galatooma. Mee amma wanni tokko ka yeroo baay'ee isaan dubbatanii namaan sobu yookiin gowwoomsuuf jedhani abbaan biyyaa Oromoodha ka jedhu. Ka masaraa qabate Oromoodha. Oromotu biyya bulchaa jira. Kanaafuyyuu mootummaa kana bira dhaabadhaa mootummaa Oromooti jedhaniitiin qeerrollee waamicha godhanii nama marruu akka bira dhaabatu akka tin'isu waamicha godhan. Mee jechi akkanaa kun Oromoo ta'eetiin Oromotu dhuguma Oromootu biyya bulchaa jira. Oromotu masaraa Miniliksan keessa jira. Odoo Oromooyyuu ka taate
Oromoo ta'eetiin saba hin miidhu jechi kun Oromoodha ka jedhan kun akka waan Oromoon gosa tokko waan ta'eef yoo mootummaa qabate ka mootummaarra jiru nama ofiisan hin miidhu gosa ofiisan hin miidhu jedhu. Garuu seenaa keessatti argineerra diktaataroonni gosan qaba gosan beekani saba ofiisan hin beekani wanni isaan beekan aangoosan jecha akkanaa kana mee akkamitti ilaaltu ammallee mee walumaan waan isaan jedhan daawwanneetiin san booda yaada keessan nu gumaachitan. Jala jiru warri abbichuu wajjin hojjetu wal jaalalaa fi wal kabaja walii kennutu irra jira. Keessattuu sabni Oromoo wal jaalalaa fi wal kabaja wal danda'u wal jalaa amanuu nageenya biyyaati irratti. Har'a abbaan biyyaa Oromoo hoggantoonni mootummaa federaalaa parsentiin 67 ol 65 ol ijoollee Oromooti. Abbaan biyyaa nuyi Oromoo waan qabsaa'eef san argateera kan hin argannellee sadarkaan argatuu danda'a. Nageenya akka buuftanii jedha. Kan biraa dhumarratti ajjechaa abbootii gadaa karrayyuuti irratti raawwatame baay'een gaddaan. Baay'een gadda. Mee dhageettanii wanni abbaan gadaa Tuulama goobana hoolaa irreessoo jedhe dhageettanii abbaa biyyaa Oromoodha ka biyya bulchuu Oromoodha ka jedhu dhageettan. Kanaaf mee ummata Oromootiif maaltu jijjiirame bara Tigreessanii fi bara ammaa kana? Ummanni Oromoo qeerroon Oromoo kumaatamaan mana hidhaa jira. Akkasumas aktivitoonni Oromoo Jawaarfaa dabalatee Baqqalaa Garbaa nama hedduutu mana hidhaa jira. Kun immoo ajjeefamaa jira. Ka ajjecha karrayyuu amma booda itti dhufna gaafii itti aanu irratti itti dhufna. Maaltu mee Oromoon achi taa'uun maqaa Oromootiin jarri kun duratti mul'atuun ummata Oromootu maaltu siqe jecha isaan jedhan kana Oromootu biyya bulchaa jira gargaara jedhan akkamitti ilaalta? Gaafii tana akka ummati Oromoo hubatu tolchuu fi akka kiyyatti seeraa koloneeffataa addunyootaa diqqoo irra bahuu barbaachisaa natti fakkaata. Koloneeffatoonni addunyaa akka lamaan kolonii isaanii bulchu. Warri tokko ufumaan qaxxitaa dhaqee bulcha. Warri tokko warri biyyaa haatiin bulcha. Ibiddi qabachuu fedhu harka warri biyyaatiin qabataa jechuu fedheeti. Abiyyi waan masaraa Minilik keessa jiruu fi Oromoo maal tolchoo jenneetiin jenne Oromoo yoo ijjeese malee, Oromoo yoo hidhe malee, Oromoo yoo biyya baase malee, Oromoo yoo hiyyoomse malee, Oromoo yoo nagate dhowwu malee, Oromoo yoo barnoota dhowwu malee, Oromoo yoo fayyaa dhowwu malee, wanni tokkolleen ka Oromoo inni hojjetu hin jiru. Kun maal si garsiisa? Warri kolonii Faransaay bulchaa ture akka isaan Faransaay hojjetaa turan akkas nafxanyootaa hojjechuu jira. Warri kolonii Faransaayif kolonii Beeljiik bulchaa ture namni gurraachi maal godhaa? Ummati isaa irraa hin saamaa waan saame sun abbaa koloneetti geessee kenna. Inni hambaa argachuu hin danda'a. Abiyyi hambaa hin faarsanii akkuma jaaroleen tun faarsit kana faarsanii dibbee dhaananiitiin nama guddaa fakkeessanii garuu inni achi taa'uun isaa Oromoo adoon ta'in ka fayyade nafxanyootaa fayyade. Jaarsi abbaa gadaa kun maal jedhee harki 65 harki 67 namni laf bulchu Oromoodhaa jedhe. Nam jahat harka
jaatami torba nam diddama ministeera dhaniin keessa nam diddama kan ministeera dhaniin keessa nam jaatti Oromoo warri kaan Oromoonidha. Amaara, Guraagee, Gosedduu biraati. Warri jahaan suniyyuu bakka aangoo qabdu hin jiran. Fakkeenyaaf mootummaa jechuun Minister of Finance. Minister of Finance in Oromoo miti. Mootummaa jechuun Minister of Defense. Minister of Defense in Tigray. Mootummaa jechuun Minister of Internal Affairs. Minister of Internal Affairs is Amara. Mootummaa jechuun state bureaucracy guddaa ministeeri qabu. Minister of Education. Fakkeenya ministeeri barnoota bureaucracy guddayyaa haga defense ministeriitiif haga ministeera biyyi bulchuu qaba. Bakki iskuulii jirchuuf ministeeri barnoota hin jira. Eenyu mataa waan suni Oromooniti. Guraagee. Baankii eenyutti itti mataa? Ethiopia National Bank eenyutti itti mataa? Amaara. So Oromooni lafa wamuu hin jirre ministeera godhanii Oromootti biyyi bulchuu jiraa yoo jedhaniit hin jedhani. Akki waan Oromoo biyyaan bulchan akki biyyitti bulchan yoo wallaaluun ta'in Oromoon biyyisuun bulchuutti hin jiru. Biyyisuun ka bulchuu jiru Amaara. Biyyisuun ka interestii biyyisuun promooti godhuu jiru Amaara. Defense in Amara, defense in Tigray, security in Amara, internal affairs in Amara, financing Gosdibi. Now, kan fula angoon jajjabduun jirti. Ministeeri barnoota Gosdibi fula angoon jajjabduu jirti. Fula biirokraasiin namuu hedduu irratti nami tokko angoo qabaateetiin ajajuu danda'u cufa. Nami taa'e, nam dhibii ta'ee Oromoo biyyi bulchaa yoo ati jetteet hin jette guddoo si rakkisa. Guddoo si rakkisa. Waan dhibbiliis nami faaktarii qabu tokko uummata 20 10 yoo bulcheet hin jedhe ministeer tokko caalaa angoo qabaachuu hin danda'a. Take for example Ethiopia keessatti daangootee nama jedhanii Nigeria nama Nigeria tokko inni yoo akkam xiqqaate hojjettuu 10 qaba. Ministeer Oromoo tokkirra mootummaa sun bira dhageettii qaba. Jaalattus jibbitus that's why because he has money. Nama hedduu nyaachisa, nama hedduu obaasa. So kanaaf angoon isaa guddoo jenneetiin yoo akkan wal bir qabneetiin laalleetiin jenne warri ministeera dhaniin ka Oromoo sun ergamtu yoo taate malee wamuu wanni isin keessa hin jirtu. Shimallis iyyuu fudhachuu hin dandeetta beekta. Maqaa pirezidaantii Oromiyaa malee ergamtu wamuu murteessuu hin danda'u. Wamuu murteessuu hin danda'u. Namni lafa Oromiyaa keessa nam dhibii kennu land banki, federal government, maqaaf state. So kan hundayyuu experience kan cuf muuxannoo san cuf adoo ilteen naan agarru adoo waan ta'uu jira ilteen naan agarru uummata Oromoo sobuuf abbootii gadaa tana damma afaan dibanii afaan mi'aawaa akkasiin dubbatu tolchanii Oromoo sobuu guddoo namni baasu. Abbootiin gadaa dammi nyaattee fi Oromoo gororii mi'aawu. Jarii dammi nyaatee fi Oromoon dammi nyaattachuu miti. So wanni jira Oromootti biyyisuun bulchuu jira ka jedha yoo taateef hin jette akkamiin abbaan gadaa du'e. Akkamiin abbaan gadaa du'e. Akkamiin Oromoon Arsii keessaa, Baali keessaa, Booran keessaa beelaan dhumachuu jira.
akkamiin yoo Oromoon ka biyyi bulchita aangoo ka qabdu taate akkamiin horroo keessatti amaartii ilmaan amaaraa duulteetiin Oromoo fixuu jirtu ganama galgala ka dhageenu. So wanni himan kun cufti waan hin jirre waan soban waan nama callisaniitiin maqaatti tuulan yoo taate malee wanni tokkolleen ka Oromoon harka qabdu hin jirtu. Oromoon harka duwwaa jirti yaa dhugaa dubbanneet hin jirre. Oromoon namni sodaatu hin jirru. Look, ministeerota Oromoo irra Habte Gorgis dinagdee ka duri zaman Miniliki defense ministeri taati irra sodaatamaa beekta yoo waltilaalleet hin jenne. Tun ergamtuudha. Habte Gorgis dinagdee zaman suni waa murteessuu danda'a. Maaliif waraana isatti harka qaba? Yoo kana ilaalleet hin jenne Oromoon iyyaa yaa'u malee maan harka qabdi maaliin labsuun bulchuu jirti? Wanni namni hubachuu qabu Oromoon akka wamuu harka hin qabne Oromoon harka duwwaa teetteetiin ufuma iyyuu malee wamuu keessa akka hin jirre qorqorroo duwwaa laf buusan xaasaa bisaan keessa dhuganii laf buusan akkas iyyaa deemuu malee wanni tokkolleen kasiin harka qabdu hin jirtu. Ayyee galatooma Obboo Liben. Marii keenya gara goolaa buutitti deemna. Marii keenya odoon goolamneen dura waan kana kaasuun nurra jira. Torbaan darbee gadda guddatu Oromootti dhagahame. Abbootii Gadaa Karrayyuu bakka isaan ta'anitti bakka isaan mari'atanitti dhufanii marsanii guuranii deemanii ittiin fixani kaan fixani kaan immoo fuudhaniitiin gara mana hidhaatiin deemanii kanallee kaasuu qabna. Abbootiin Gadaa gara nama 16 adda baasanii ittiin fixanii san keessaa namni 2 keessaa Rabbi lubbuu baraarsee dheessanii keessaa baate 14 hin dhumane. Maqaa isaanillee uummanillee jechuun namni hin dhagahin akka dhagahamuuf maqaan isaanillee dubbatamuu waan qabuuf nullee umaraa yaadachuu waan qabnuuf amma maqaa isaanii namoota aga 13 14 takkaa hin kaasa. Ka dura abbaa bokkuu yookiin abbaa Gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas Boruuti. Ka lammata Boruu Godaanati. Jiloo Dhaddooti. Jiloo Diidoti. Bunaa Fantaalliti. Bulgaa Fantaalliti. Boruu Fantaalliti. Ammallee Boruu Fantaalliti ka biraati. Fantaallee Boruuti. Odaa Carcarii. Qumbii Gurraacha. Boruu Jiloo. Hawwee Rooba Faantoo Abbaayyeeti. Kanaaf mee jarri kunillee abbootiin Gadaa kunillee waan kana irratti waan jedhantu jira. Viidiyoo isaan jedhan caqafneeti yaada irratti kennatan. Shawaa Bahaa keessatti Gadaa Karrayyuu irratti ajjeesaan raawwatamee ture. Baay'ee nama rifachiiftu wanni kunin uummati fuula jiru cufa Gadaan safuu qaba, Gadaan aadaa qaba, kabajamuu qaba, guddoo nama rifachiifte. Uummati sulleen yoo dogongor qabaateellee yoo dogongoreellee sanyii teenna warra aadaa harka qabu laalamee gorfamuu qaba. Araarilleeni buufii qaba. Kan mootummaalleen itti xiyyeeffatee nuun abbootii Gadaalleen bir dhaabbannee uummat sullee kan jallateellee Oromooni ofiitti qaba. Ammachuu beeka, guddifachuu beeka. Akka dhageenyeetti warri yaksuun raawwatamillee to'annoo seera jala oolee jira jedhanii dhimmi kulleen ilaalamee qulqullaa'ee uummati nagaatti dabruu qabaa jenna. Tan waliigallee dubbannee jirre. Dubbii nama hedduutti abbootii. Ayyee dhageen Obboo Liben ajjecha Karrayyuu kana mootummaan shaneetu waan kana dalage jedha. Akkuma waan maraayyuu argitanii
uummata Oromoo maraayyuu shane jedhee sababeetiin jedhu shanetu kana godhe jedhe. Adda bilisummaa Oromoo immoo ibsa baasaniitiin nu kanan goone jedha. Dhugaan jirtu mootummatu kana dalage, mootummatu abbootii gadaa karrayyuu san fite. Kanallee kan godhaniif karrayyuun waan isaanitti buluu dide, lola isaan deemaa jiran kanallee waan deemuu dideef kana waan ta'eef mootummatu wannoo jedhee mee haasawaa abbaa gadaa Booranaa kanarraa wanni isin taazabtama, wanni isin argitan maali? Aadaa gadaa keessatti abbootiin gadaa yoo hedduu akka nuu kaanii itti cabsaan haasoftu. Akka wayin jettu qabdi. Akka waan tokko isiin dhugaan ta'in akkitti himuun qabdi. Abbaan gadaa Booranaa maan jedhu gadaan safuu qabdi. Gadaan kabajamuu qabdi. Wanni abbootii gadaa sun irra ta'e guddoo nu naasifte, guddoo nu rifachiifte. Akkas jechuun waan ta'uu qabaatii miti. Waan ta'uu qabaatii miti. Abbaan tolchee karaa malee aadaa jiru jechuu isaati. Akka keenya kan daareektilii wanni ta'e sun cubbuu daba hin jedhan ammoo afaan nagaa dubbachuun dirqama angoo isaan qaban irraa waan dhufa waan ta'eef wanni sun karaanitii jedhee dubbata. Waan kan waan biraatiin waliin ilaaluu qabdi. Akkuma jaaroleen tun dhumatteen mootummaan Oromiyaa ibsa baase. Shaneetti ijoollee tan ijjeesee jara kan ijjeesee jedhe. Yoo shaneen ijjeefte maali mirmara maalii godhan? Marraja maalii harka qaban? Ragaa maalii harka qaban? Jarri har'a dhumatee arruma adoo womuu in qorqoratin womuu hin to'atin shaneetti ofii ijjeesanii qubgardibii qabu fakkaatti. Soo tanaaf abbaan gadaa maan jedhe gadaan kabajamuu qabdi. Wanni inni jedheef akki jarri sun itti lubbuu dhabe karaanitii jechuun akka isaatitti. Kaani wanni tokko kan ilaallu akki mootummaan shaneetti ijjeesse jedhu suni karaanitii dhugaanitii jechuu akkamiin mormiyoo ati jetteet ilaalte araarfachuu qaba. Mootummaan uummata kana araarfachuu qaba. Nullee mootummaa bir dhaabanne uummata sun bir dhaabanne araarfachuu qabnaa jedha. Namni namaa wal lolii wanni inni araarfatuuf maali? Akki namni haalaan wahimu kan fakkaatu mootummaan uummata kana araarfachuu qabaa yoo jedheetiin jedhe jar sun mootummaatti ijjeesee jechuu isaati. Achuma irratti yoo dogoggora qabaatan jechuullee maali? Itti deemuu jira. Yoo dogoggora qabaatanii ijjeecha aduun gahin gorsa jira. Ufii yaamanii gorsanii wanni san ta'uu jirtan tun seeraan seera keessa hin jirtu. Uummata mootummaan wal san dhabsiifti. Waan kan irra deebi'aa jedhanii gorsuu qabanii. Sunillee mootummaa tanirraa hin dhabanii karaa malee du'anii jechuu isaati. Yoo laalleet hin jenne. Maali garuu akka kenna yoo taateet hin jette mootummaatti ijjeesee jenneetiin adoo bitaa mirgi hin deemne dubban. Ammoo hayyuun wayyuun abbootiin gadaa akka jettuun qabdi. Kuraa nam dhibii isaa maali? Akka abbaa gadaatiin waan dubbatuufi uummatis yoo balleessellee yoo dogoggorallee gorfamuu qabaa yoo jedhu
gorsu sun mootummaa irraa dhabe waan isaa malee mootummaa irraa dhabe kara malee ijjeefamee jechuu isaati. So wanni kun wanni jechi isaa mirkaneessu maali mootummaatti jarsuun fixe waan mormaa hin qabne waan shakkii hin qabne yoo mootummaan ka araarfatu taate mootummaatti ijjeese. Yoo mootummaan silaa ka gorfachuu qabu taate mootummaatti ijjeese. So akkasitti jechisaa sun akkasitti hiikuu dandeennaa jechuu fedheeti. Ayyeme ammallee viidiyoo takka haalaallu waan abbaan gadaa tuulama waa'ima kana irratti jedhe haalaallu isa irratti illee yaada keessan kan kennattan. Diinatu kana nama hojjeta. Akka Oromoon tasgabbiin argan wanti Oromoon harkaa qabu sirna gadaatan waan baay'ee dhabee jira Oromoo. Wanti hambaa taatee harkatti hafte sirna gadaatan Oromoo cabsuuf Oromoo salphisuuf ajjechaan diinni abbootii gadaa karrayyuutu irratti raawwate sabni Oromoo baay'ee balaaleffata. Baay'ee itti gaddinee jirra. Kan ammoo ammalleen mootummaan faana bu'ee fonqolchee garagalchee waa'ee ajjechaa abbootii gadaa karrayyuu kan ibsa akka nuu kennu barbaannaa ka jedhu ani irraa bu'ee jira. Ayyee ka abbaan gadaa tuulamaa jedhullee dhageette kanarrallee maal jettu? Armatti wanni ati agartu kana tareefu abbaan gadaa kura jaarsoo jedheeni walitti waan hidhaa qabaate beekta. Warri kun mootummaan fonqolchee garigalchee waan dhokate diida baasee ibsinuu kennuu qabaa. Haa jedha. Mootummaan already la kijibdee dabarte beekta. Amma tan kijib suni akki gargalchaniitiin ibsi mootummaan Oromiyaa kennite sun karaanitii harki nam kennaati du'ee harki waraana kennaati du'ee jechuun yoo beenzila ibdirratti facaafte malee mootummaa waan fayyada waan hin taaneefi tun jechi abbaa gadaa tuulamaa kuni propagaandumaaf waan jedhama malee waan dhugumaan mirga sabsuniiti namoota dhumatan suni mormuuf jedhamee miti. Ammoo jecha afaanii akkan jedhee ture. Jedhaniitiin oduun sooru gurraa jedhanii waan gurri sooratu jedhanii akkan jedhee dubbate beekta jedhanii akka odeessaniif akkas jedhe. Waan kuraa jaarso jedhe taa deebinuuti. Namooti waan sun hojjetani to'annoo jala oolanii jedhani. Mootummaan Oromiyaa shaneetti ijjeessedhe shaneen yoo shanee taateetiin jette shaneen raasaa galti. Raasaa jirti. Gaara galti. Gaarsuun keessa qabaniitiin to'annoo jala oolchamoo namu mootummaa ka ijjeessuun akkas gochuun kan keessan karaanitii jedhanii qaqqabaniitiin manidhaa galchan. Look! Ofimuu jirti beekta mootummaanu nutti balleessee nutti ijjeesee karaa malee ijjeemne nama sun hojjete ammoo yaayyuu hiinee. Kaayidhaan sun mani firdii dhiyaatee jira. Kaayidhaan sun inni nam ijjeese nam 14 seera man murtii malee ijjeese itti muranii jiru. Hin jiran. Dootii jara kana dootuma caaluu 7 tokko dibbee dhaananii achiin duubatti inni raafatamti. Garuu warra kana abbootiin gadaa waan feetelle haa jettuuti namii ijjeese mootummaa. Harki ijjeese ka mootummaati. Mataan ijjeese mataan yaadee waan kan akkisiin taatu tolche ka mootummaati. Qaam gadaanullee haa taatu, qaam olaanullee haa taatu, Abiyyi irraa haa dhuftu, Shimallis irraa haa dhuftu, abbaa feetayyuu irraa haa dhuftuuti mootu. Warra kan ficcisiise, warra kan fixe. Ayyee ka kuni waan ifa galaate mootummaan akka ajjeesse
maaliif namoota san keessa tarree ciisanii nama 16 tarree ciisanii qawwee matatti qabanii san dura yoo fuudhaniitiin deeman waraanni illee dhufee akkasumas immoo poolisii liyyuu poolisii Oromiyaa warri Amaaraa kun illee dhufee akka guuranii deeman nama yoo san du'arra hafe ka achi jalaa utaaleetti yoo jarri dhukaasa ajjeecha gama tokkoon caafii daangaa tokkoon jalqabdu ka daangaa achi aanu utaalee namni ka'ee dheessee harkaa bahe nama lamatu jira ragatu jira ka waan ta'es hundumaayyuu himan abbootii gadaa san keessaa nama hafetu jira dhumarratti viidiyoo san illee hin argisiif. Akkasumas obboleessi abbaa gadaa Kadiir Hawaase as biyya kana jira. Biyya Kaanadaa kana ala kana jira. Abbaa gadaa ka ta'eeyyuu isa ture obboleessi amma Kaanadaa jiru kun. Abbaa gadaa ta'eetiin obboleessa ofiitii dabarse isaan illee akka oduu achirraa argatanii himaniitiin jedhe ani mootummatu ajjeese ka jedhu warri hafaniitiin jedhan karaa moojoo kanatti mana hidhaa akka jiran dubbatama. Ammallee immoo reebinsaan tumiinsaan miidhanii warruma hidhame san keessa namni tokko akka du'eetiin jedhanii reeffa fuudhanii na fakkaate waan akkasitti odeeffama kun waan ifaa jiraati. Amma mee viidiyoo tokko uummannumaan hubannoo waan kanarratti akka qabaataniif viidiyoo tokko ka sagalee walabummaa Oromiyaatirraa yookiin Voice of Independent Oromiyaa irraa arganne ka gaazexeessan sagalee reediyoo Oromiyaa sun nama gaafsan bira jiru ka du'arraa hafe san gaafateetiin gabaase san waliin haa dhageefffannu kana wanni goonuuf akka uummanni waan kana hubannoo qabaataniif. Ayyee amma viidiyoo sana waliin ilaalaa daqiiqaa 7 takka hin ta'a obsumaan haa dhageeffannu. Bakka Boolee jedhama lamti sun Boolee wayiitu jira achirratti baay'ee nu reeban. Erga achitti nu reebaniin booddee asii fudhatamneeti kara naannoo Absaammistii jedhama. Aanaa keenya fi aanaa Boosa Waldaan geessinu irratti naannoo sanitti humni barbaachisu hunduu gosa uffata liyyuu hayiliin qabaa uffata milishaa naannoo namni sun afaaniin garuu namni afaan Oromoo hin beekne illee keessa jira namni sun immoo milishaa naannoo Amaaraa fakkaata. Tole. Lafti sun daangara waan jirtuu fi nu buqqisuuf waan yaadaniif isaan illee akka keessa jiranitti namni sun hoggaa laallu afaan namni hin beekne ni jira. Iddoo sanitti nu fudhatanii erga turreen booda makalaakayaan liyyuu hayiliin federaalitiin dhufee godinarraa namtichi komishinii poolisii godina Shawaa Bahaa namtichi Geetachoo jedhamu abbaa gadaa Karrayyuu kanaan wal beeku beektaa. Namtichi Geetachoo jedhamu kun hoggana poolisii kan poolis komishineerii kanuma Oromiyaatiis laa. Ani isa saniin beeku abbaa gadaatiin wal beeku wal dubbisaniituma wal chaasan beektaa abbaa gadaa keenya kan du'e kanaan jechuudha. Hayyee. Geetachoo nuti waa'ee shanii maalitti beennaa Geetachoo nuti wajjin hojjetaan turree waa'ee uummata keenyatiif tasgabbeessuudhaaf yaalaan turre jedhee ittaasaa ture abbaan gadaa Karrayyuudha kun. Tole. Erga inni kana hunda itti haaseen booda atumtuu shaneedha beekamtii maal qabda je waraqaa eenyummaa godina Shawaa Bahaatti abbaa gadaa Oromoo Karrayyuu ta'uu isaanii qaba abbaan gadaa keenya kun. Bari an abbaa gadaa Oromoo Karrayyuuti beekamtii kunuuti godina haala Oromiyaatti qabaa jedheen. Namoonni iddoo kana keessa amma yeroo yuunivarsiitiin Booranaa eebbifamte sanillee achii fudhatanii warra Oromoo achitti dhaqanii eebbisanii amma namoota achi nu keessaa du'e kana keessa footoon isaanillee amma waajjira Shimallisee waajjira pirezidaantii san keessa jirti amma nama keenya kan du'e kana keessa abbaa gadaa keenya kanaa fi yeroo diidoo nama jedhamu sani achitti amma kan du'e san waajjira pirezidaantii keessa jirti footoon isaanillee guddatee boolchitee footoon isaanii waajjira pirezidaantii keessa hin jira beektaa ni beeku namni isaanii hin beeknellee footoo isaanii ni beeku. Kanaafi Geetachoo nuti waa'ee kana xaaratti turree waa'ee shanii maalitti beennaa nuti Oromoodha Karrayyuudha uummata horsiisee bulaatii horii horsiifannaa lafallee baay'ifneen qonnu nuti akkasitti jiraanna malee nuti waa'ee miseensa shanee jettu kana hin beennu nuti uummata horsiisee bulaadha namni keenyallee nama hin baratinii waa'ee kana namni keenyallee xiqqaatu baratee waa'ee kana homaa hin beenu nuti wanta nuti beennu hin jiru sirna gadaatiin bullaa waa'ee kanaa wal hooggannaa jeetitti amma inni
Samboota ati biyya alaatii birriin akkaawwantii keetirratti siigallee uummata raabsaa jirta. Maal jee waraqaa kana waraqaa beekamtii maal qabdaa ati shanidha tokkoffaa situ duu qaba jedhanii makiinaan baay'ee dhufe amma naannoo sanitti. Kan ummaan warra amma humna hidhate kana humna waraana mootummaa kun hin dhabii kana fe'ee deemu. Humni addaa naannoo Oromiyaati kan jalqaba fuudhee achirratti immoo bakka nuree basanitti humni hunduu dhufeera. Raayyaalleen keessa jira. Hunduu ni jira gochi poolisoota hunduu ni jira. Uffanni liyyuu haylii naannoo Amaaraa sun hin uffanne malee namni hedduun afaan Oromoon beeku uffateeffatanii booddee ammas nu fudhatanii kan makiinadhaan. Erga makiina nu fudhatanii kan booda achitti nu geessanii na addaan nu fo'an amma bakka karaa booliirraan deemu kanaan bakka aannoli jalatti sun golboo jedhamti bakka sun keessatti. Aannoli janiinti dhagaa tokko jira aannoli kan olii sanii miti beeki. Hayyee. Maqaa sun wal fakkaate aannolee olii sana sun ta'in aannoli jamii dhagaan tokko jira dhagaan bal'aa wayii naannoo aanaa boosa kana keessa. Tole. Bakki sun immoo keessatti bakki amma namni nu biraa itti dhume kun golboo jedhamti bakki sun. Tole. Samboodaan karaa piisaa asfaaltii tokkotu xiqqoo wayii dhagaa akkatti seenaa dhagaa akkatti nu seessaniin booddee fuula immoo as walitti nu deddeebisanii ciciibsan amma tarreessanii nama kana nuti nama 16 jechuudha. 16 kun erga ciisee tarraa'een booda ergi isaan nu tarreessaniin booda mataa gadi lafatti gadi nu qabanii gadi nu gombisanii qawwee matarra nu dhaabanii warra san immoo kara isaa fudhatanii dabalee hin dhageenye beektaa xiixaa makiinaa malee. Warra nama 16 ciciibsanii warra nama 23 fuudhanii ittiin kutan jechuu. Nuti amma erga kan foonii kan nu ciibsanii booda qawwee nutti qabanii qawween 16 fuudhamee namni isaan ajjeesu adda baasan kunis nama 16dha amma. Namni 16 kun booda immoo hunda keenya qawwee matarra nu dhaabanii nama sanii makiinan deemanii karaa kallattiin deemanii hin beeknu makiina san. Erga deemaniin booda nurratti haasanii maal ta'anii amma naannoon kun naannoo sa'aatii 12 fi walakkaa hin yeroo gadi ciifnee haga naannoo daqiiqaa 30 daqiiqaa 60 waliin achi naannoo san daqiiqaa 30 waliin turre. Erga turre booda amma dibimmisaa'ee dhagaa lafti kun amma hin deema sa'aatiin hin taa'u. Erga dibimmisaa'ee booda naannoo sa'aatii tokkotti hin dhiyaata bakka naannoo sanoo san amma dibimmisaa'eera ijaa wal arguun wanti ta'ee jira. Amma ka guyyaa sa'a 7 dhufanii isin fuudhan aga sa'a sanaatti isin iraarsanii dibimmisa addaan sin qoodanii amma nama 16 qobaatti adda sin illeenii sin ciibsanii qawwee sin irra dhaaban. Narreen irra dhaabanii jara kaa fudhatanii deeman amma. Erga isaan fudhatanii deemaniin booda amma ajjeefnu maal jedhanii nuti dubbataa turanii erga jedhaniin booda immoo nu ajjeeftan malee nutti hin taphatinaa jenneen amma nu keessaa nuti. Hayyee siif nama tokko ka lubbuun hafetu dubbatee jedhan. Jalqaba odoo gisee nani immoo nu ajjeesinaadha nuti hin taphatinaadha nu ajjeesadha malee nuti du'a sodaannu duuti nuuf haaraa miti erga dhalannee abbaan keenyas du'e obboleessi keenyas du'e namni keenya qabumaan du'aa ture malee takkaa dhibeedhan hin duune waan ta'eef nu ajjeesuu dandeessu nu ajjeesus mirga qabdu waan ta'eef nuti hin taphatinaadha nuti waa shanee wanti beeknu hin jiru shanee jettanii nu sobdanii nu fararrinaadha waa ajjeeftan nu ajjeesan Oromoo Karrayyuutii warra Gadaati jennee itti himne amma. Hayyee. Hoggaan akkana jennu bakka abbaa Gadaatiin situu du'aa jedhanii tokko farratti isatti murteessan amma. Isaan immoo kallattii ciisasanii irraanii xarafarra jiru nuti immoo kallattii kanaan xarafarra jiru nama 16 addaa fagaannee jira gisee ciifnu amma nuti. Tole. Erga ciifneen booda yeroo kana amma xarafa bakka haa jalqabnu jee hoggaa inni haa jalqabnu jiru kallattii kanatti amma namti nama xarafa sanirraa amma ibiluu akka ta'e hin beeknu kaa waliin laallu waan ta'eef gadi ciifne jirra mataan gadi gombifamnee qawwee matarra nu dhaabateera. Kanaafi namtichi xarafarra jiru sanirraa qawween amma haa jalqabnu gisee isaan jedhan bil jette amma. Hoggaa qawween dhuka'utti amma dibimmisaa lafti waan jiruuf immoo asuma itti qajeelle nuti nama nu dura jirutti. Bakka ciiftanii taaltanii kaatan jechuu ammasin. Qawwee jala qawwee matarra nu jira bar. Qawwee matarra nu jiru kana gaa itti muu taalle gaa nuti amma. Hayyee. Kanumaan nu duratti dhagaatti qajeellee nuti akka duubaan nu lolanii uffatallee nurraa achitti buusanii qaamni keenyallee asitti bakki nu madaa'ee jira gudeeta kanarratti nu dhameeti. Ergasiin booda nuti amma odoo ceenuu ufuma walitti dhufne lolachuu uffanni nurraa gannam'ee jira amma. Siif namni tokko. Tole. Ituma ceenuu karumti walitti nu fide amma lolachuu ati baatee erga waliin jennee booda amma inni jalaa deemne naannoo sanii hin deessine. Erga deessineen booddee amma deebinee kara iddoo Gadaadhaa bakka irraa fuudhamnitti aanaa keenya keessa irraa xiqqoo ol fagaata naannoo. Nuudhayiiti isa booda qabxii itti aanu kaafna. Abbaa Bokkuudhaa Oromoo Karrayyuu Kadiiroo Hawaas Boruuti. Tole. Atumaan immoo Boruu Godaana Jama. Tole. Jiloo Dhaddooti. Hayyee. Jiloo Diidooti. Bulaa Fantaalle. Bulgaa Fantaalle jedhu kun lamaan obbolaa. Hayyee. Boruu Fantaalle. Ammallee Boruu Fantaalle Jama abbaanis du'e jira kabiraati kun amma abbaan isaanii addaan tokko sunis Boruu Fantaalle. Hayyee. Fantaalle Boruuti immoo abbaa isaatu du'e kun amma koree fusii ilmaa kun abbaadha immoo Fantaalle Boruu Jama. Oddaa Carcara. Hayyee. Qumbii Gurraachatti. Boruu Jilooti tokko. Hayyee. Hawee Roobati. Hayyee. Fantoo Akayyuuti tokko. Hayyee. Namoonni dhuman namoota kana. Hamma gaa namoonni daawwattoota keenya qophiin keenya kanarraa kana fakkaata. Haga qophii biraatiin keessummaa biraa qabadhee walitti deebinutti nagaan jiraadha.